بربادي إرتي هجني جرين في أفطرة وتقولوا برتين هذا كوني نياكي يفو كما دي يعني لما كوبي I think nama kudan lima kis dan gama kijas kopi gama kianu nama kudan anda kata sorry yero tak bisa dekata halo bos Nothing station. oh ya ada Kanada kontrafu dati ओके मोने रियान के बाये गाड़ी डागरू माल तो ताऊ का बाम मशीन तो भी ये गलते बाये हिंतुरी नी नामने वो भी ये गले अंतली ते भी ये तुतुरे यानी सा जिरमु रंडा नमोता आसो सुसु कर जार तो सिटी यानी के याद गाड़ी दा याद बरे दा इशिनिस मॉर्निंग का दुकान ने को बकानी रखों का बोलते थी नमोता दे गरु रंडानी वागोचु रंडानी दुब्बी सिटी अकुमा मैते wanti chaatatta maanutu godhamee fi yaada gaariidha baay'ee asxeetuun tuturii lechuu godhe. Maallaqni yoo jiraate maallaqni yoo jiraate amma maallaqa diila sadii miti akkasitti guddaa sadii miti asiis namni sanis wanta ani amma fakkeenyaaf wanta kanarratti ijoolleen Dubaay akka hirmaatan Dubaay osoo hin taane dhiifama ijoolleen biyya Arabaa Joordaan ta'ii Suudii ta'ii Itoophiyaantuni shamara takkaaf sagalee taate jechuun sagalee shamara hunda saniif meena dhaggeeffadhaa waan tokkoon isin dhiifama illee waan khabiraatu kasaba biraatu fayyadamaa deemaa jiraami nama akkana jabaa dhuga haa galatooma amma durallee nama jajjabaa nuuf maallaquma xiqqoodhaan waan barbaachisu san irratti nu baasaa turanii garuu waa'ee obboleeyyan keenya biyya Arabaa kanaaf wal qabsiisee akka wanni kun cimee itti fufuuf fakkeenya akka ta'aniif malee wanni kun barwaan sabni biraatu itti deemaa jiraami maqaa keenyatti Kaayiroorraa Keeniyaarraa kanaaf waluma quba qabna beekaatuma callisna garuu nama akka gannii kun ganniin nama geemaraa miti ganniin nama qabsooytu ijoollee biyya Arabaati kanaaf qabsaawaan dirqama qawwee fuudhee yookaan paartii siyaasaa ta'uudhaa miti ani Oromoodhaaf qabsaa'u jechuun kunis Oromoof qabsaa'u shamarran biyya Arabaatiif qabsaa'u jechuun Oromoof qabsaa'u kanaaf qabsooytuudha kana waliin dubbannee yoo maallaqaa doolaarri 10,000 miliyoonii 2 nama kalee dhukkubuuf guuraa jirra isi miliyoona takka guutu maallaqni miliyoona takka gadiidha maallaqni silaasii barbaachisu kana godhu yoo dadhabne gaa si wal faarsuu qofa barbaachisaa miti jeetii yaada na ijoolleen biyya Arabaatis itti hirmaadha diiyaasporaanis itti hirmaadha sumuunii bishinii giitiitu maallaqa isii kana guuta achi gubbaariis akka qabsooytu takkatti wanti san xumurame akka deemu wantaan jaadhaan akka pilaanaatti lafa kaa'eef fakkeenya ta'uu qabdi uummata isii akka pilaana bareedaa moone yaada gaarii garuu maal godhu eenyu biratti kaasuu qabdu mana filadhuutti sa'aatii muraasa keessatti wanta kana keessaa nama asofsiisuu qabdu asofsiisiti namoonni akka hirmaatan godhiidha kun amma yaada bareeda bakka mana 100% gaafiyyuu qabu kanarratti. Munir yaada gaariidha yaada namatti tolu garuu jechuudha asliin illee biizaa Kaayiroo si ergadhaan ture ganni keessaan haasofsiisi isallee haasofsiisi jechuudha gargaaranii osoo akka kootiitti jechuudha duu Itoophiyaatti ture biyya galtee yoo turte namni si yaadatu hin jiru hanga amma miidiyaarra jirtuu fi saniif osoo daddaftanii wanna gootanii bareedaadha. An baay'ee natti tola jechuudha. Kanarratti yaada xiqqoo kenna. Muniro. Okay, ops. Muniro. Okay, itti fufiini ana boodaan itti fufa ani gaa wali qabsiisuu barbaadeeti. Ani amma silaa wanti owwitu batanatti dhugaa keessanii owwitu girigirrii kana keessatti Kaayiroo yoo dhayite sooshaal miidiyaa irraa isin fagaattu Dubaay irra silaa wantiisi amma maallaqni si barbaachisu maallaqa baay'ee nama miti. Doolaara muraasaan sa'a amma doolaara 500 akkanaan sa'a kan Kaayiroo nama fi kanarratti hojjannee fi eega Kaayiroo dhayite kaan irratti osoo hojjannes bareedaa jeetii yaada itti fufee godhe dhiifama as dura dhaabbachuuf. Muniro yaadni kun yaada bareeda jedhe waan kuni waan bareeda waan gaariidha
kanuma guyyuma takka osoo onnoo gootanii sa'aatii muraasa qabatanii osoo waan tokko gootanii kuni bareeda. Dubaay wayyuu fi Kaayiroo irraa Muniiriin gaafadhe. Okay, Dubaay irraa Kaayiroo wayyuu yaada jettu haastee gaafii bareeda. Ani waliin barbaade Muniiroo. Kaayiroo isiin si dhagaatiin jira. Nan dhageessu. Hello. Si dhaggeeffadhe. Si dhaggeeffamu sagaleen kiyya. Gama Munir dubbatu hin dhaga'amu. Ajari Munir hin dhaga'ama. Gaafii na gaafatte Kaayiroo irra Dubaay irra jiraadha. Kajette gaafii na gaafatte. Ani Kaayiroo irra jiraafidha. Maaliif yoo naan jette Dubaay yes dalagaadhaaf. Ani amma isinirra yookaan shamarran biraarra caalchiseetii miti. Shamarran biraarra caalchiseetii miti kan yaada kan jiru. Bakka ganniin akka nama tokkotti jabduudha. Bakka namni itti sagalee namaan taa'an keessa teessee sagalee namaa ta'a turtee fi wanna kan. Yoo ka Dubaay deeyite obsi. Inda gama networking kennan kukkutama saniif. Laasirri dhaggeeffama ni garsiisa. Kaayiroo yoo deeyite irra caala. Kaayiroo hiree lama qabda. Hojii hojjechuu ni dandeessa. Hiree biyya alaa bahuus ni qabda. Namni Kaayiroo dhaqee numa deema biyya alaa. Biyya Faranjiisa numa dhaqqaba. Yoo ka gargaarrete sanoo haatatama emergency jira. Yoo ka maallaqaa ta'eetis. Ka maallaqaa yoo ta'e emergency jira. Yoo kaanis ta'es wanta. Dubaay dhaquun Dubaay tun dalagattee tuma biyyatti galuudha. Ani wanni barbaade isin akka biyya Faraaraa biyya Faranjii kan biyya guddatte akka dhuftu barbaadeeti. Malee yeroof waa irra jira. Pilaana duraatiif garuu namni Suudii amma 30 Kaayiroo dhufeeti. Warra amma 40 gaafa Haile Sillaasee Suudii tureeyu wanta dhufee kunoo biyya Faranjii deemaa jira jechuudha. Kanaaf pilaana isiin gaafadha garuu ani akka kiyyaatti warra biyya Arabaattis biyya Arabaa yoo itti fuutees itti dhaltuus itti heerumtuus zeeroodha. Kanaaf ka Kaayiroo kun yoo heerumteellee ilmaan keetii hojii bahuun guyyaa takka uummata agartu kana hundi takka hin hafu numa waan guyyaa tokko. Nutis akkasuma turaanis Kaayiroo nama ture keessaa tokko. Kaayiroos ture nama Keeniyaas ture Kaayiroo irraa nama guyyaa takka numa baataadha. Naa pilaanni biyyuma ani biyya guddatteetti achi deeman natti tola. Isii qofaa fi miti yoo mallaqa harkatan yookaan biyya galmatanii dalagachuu yookaan biyya guddatte deemuu. Ani biyya Arabaa keessa namni akka itti deddeebi'u barbaada. Kana jechuu barbaadeeti. Yaanni kee gaarii I think yaanni kan kee baay'ee bareedaadha. Yoo waan jiruun immoo ganniis fedhiisii gaafanneeti wanti jiruuni yoo Kaayiroos deemte intalli kun har'a mana madaamii keessa teessee kushiina madaamii keessa ejjettee shamarran keenyaaf sagalee ta'uun ishii ani garuu akka mataa kootiitti akka nama tokkootiitti gaafa yaadu bakka ishii bu'ee kushiina Arabaa xaragaan ture biyya ishiin hojjette kana hojjedheen beeka Joordaaniini. Joordaan irraa biyya biraatitti kanan darbes yaani wanti tokko wanni naa jijjiirame hin jiru. Bakkuma kaleessa jiruun har'as jira jechuudha. Garuu yaanni kan kee kuni yoo Rabbiin taasisee fi ganniin sadarkaa tokkorra geesse hunda keenya gammachiisa. Sababni isaa ishiin kuni har'a goda rakkoo kana keessa teechee imimmaan xaragachaa haadha ormaatiin nyaara haadha ormaatiin hifatamaa arrafamaa ijoollee keenya kan du'anii kan reeffi isaanii tokko lamaan isinitti himuu hin danda'u wanna ganniin waggoota kana keessa hojjette hundi keenya hin beekna. Kuni ganniitti hin xiqqaatayyuu waan qabnuun doolkee shilingii qabnuun itti hirmaannee fedhii gannii guutuuf tasuma duubatti hin jennu yaadamuniir anis nan deeggaraa. Ganniin immoo yoo Dubaayis deemte yoo Kaayiroos deemte yaani biyyatti galtee har'a biyya konnekshiiniin hoo barbaade hojjetu yoo barbaadeen hojjenne kana yookaan baadiyyaa deemuu dandeessi yookaan konnekshiin irraa baduu dandeessi. Ho'ituu tanatti osoo atantamaadhaan micoo tana waan tokkorraan geenye akkamii yaadni kun baay'ee bareedaadhaan jedha. Namni biraa namni yaada qabdanii itti aantanii dubbachuu dandeessu. Piliis namni 600 jirtan kun taaptaap godhaa fi koppiliingii godhaa fi isinii jedha. Irratti gaafii takkatti haa gaafadhu Muniroo. Munir na dhagaartaa? Ingataa hojiirra jira waan ta'e fakkaata.
Ashi wanno Cairo visa dhaafin barbaachisaa viizaan yoo as dhufte viizaa malee hin baasanii kan Dubai garuu daldala jettee ba'uu hin dandeetti yoo as dhufte. No. Ka wanta ergaa fi bar. Asliituu naa ergaa fi jee. As kottuu jeen. Laal uummataaf huniin ifa godhu. Waa sadii afurudha carraan. Tokkoffaa nuti gargaarree achi eegi Kaayiroo dheete booda achirraa oofuu ni dandeenya. Mootummaan warrumaan asirra gastii fi warri as jira jiru qofaan yoo tabaabarre jechuudha. Lammaffaa manni madaam kan biyya Arabaa jiru sanis nama sirrii numa jira yoo barbaachisaa ta'e ni dalagachuus ni dandeessi hanqa shireen isii ga'uu jechuudha. Namni tokko warri duraan wanta jenne maaliif hin deemne no san fadhii isaaniiti. Chaansii isaaniiti. Waaqayyoon ji'a jahaatti isii oofuu mala. Nama achi hojii waaqayyoo keessa seenuu hin danda'u. Hojii waaqayyoo keessa seenuu hin danda'u. Namni duraan jiru maan deemne deemaa jira namni. Nama baay'ee deeme. Amma silxee deeme. Mucaan kan deeme. Ijoolleen hedduu deemaa jiran. Namni baay'een deemaa jiran. Sponsora godhanii fi bitatanii wantas ta'anii deemaa jiran namni. Kataa'ee fi achi sadaqaan kan irra jirus haa godhatu. Garuu namni chaansiidha. Chaansii kanatti fayyadamuu qabdi. Hireen achi ni jirtidha. Hireen ni jirtis dalagaanis ni jirtidha. Waa lama qabattee deemta. Obsitee keessaa bahuu ni dandeessa Kaayiroo. Kanaaf hin jaalladha biyya Kaayiroo biyya soddaffaadhaasis biyya itti ammas dalagattee jiraachuu dandeessuuf. Maallaqa biyya Joordaan daleedu sanis achittis harkachuu ni dandeessa dalagachaa. Ijoolleen hundi mana keessumaa laafii dabarsan. Garuu waraqaas ni qaban harkaa. Yoo gargaaramanis akkasii gargaaramanii amma nama hedduu gargaaramanii deema. Maallaquma xiqqoodhaan jechuudha. Kanaafin wanta jedhee Dubaay dalaguma qofa. Achi ni dalagattaas if dandeessas if durri kee garuu biyyuma faranjii ta'anii biyya faranjiitiif isiin hawwe anaatu hawwe akka nama kootti waan jaalladhuuf karaa sana yoo deemti bareeda numa deemti gaafa tokkos. Isii qofaa miti Oromoo hunda achi jira. Namni baay'ee deema. Ganamuu xayyaaraan nama barartu Kaayiroo irraa. Ilaa Muniiraan waan isin jedhu asirratti afaanuma